dafee dafeen jiraachuuf jedheen rarra'een hafee. Ani maqaan kiyyaa SDM jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee godina Shawaa Bahaa aanaa Booseet bakka jedhamtu keessatti. Umriin koo barnootaaf akkuma gaheen maatiin koo gara mana barumsaatti na erganii hanga kutaa 8ffaatti oliif gadi jechaa baradheera. Maal akka ta'e beekuu baadhus ijoollummaa makootii kaasee barnoota kana hanga kanaatti hin jaalladhu. Maatiin koo baradhu jedhanii yeroo na ergan dabtaraa fi kobbee kiyya hammuugaa balbala keenya jiru jala suuqeen taphaaf gara magaalaatti gadin bu'a. Sa'aatii barattoonni mana barnootaatii yaa'an anis deemeen dabtara kiyya fudhee akka nama barachaa oolee gara manaatti deebi'a. Haati kiyyas dhuguma barachaa ooltee naaf dhufta jettee laaqana naaf laattee yaa ilma koo takkaa boqodhu naan jettee yeroo taphaa fi yeroon dubbisu addatti naaf qooddee na kunuunsiti turte. Yeroo isheen qo'adhu naan jettu dabtara kiyya irratti suuraa garaa garaan kaasa. Haati kiyyas abbaan kiyyas barnoota waan hin qabneef wanti nuti barannu hundinuu suuraa makaasuu isaanitti fakkaata. Ollaatti illee yeroo dubbatan ilmi kiyya qaceellootti suuraa kaasaa ijoolleen keessan baratanii kan dhufan waanuma xixiqqoodha jechuun illee ni dubbatatu. Kanaan gaheen barnoota koo kutaa 8ffaa yeroo baradhu baradhee galma akka hin geenye nan beekaa. Maaliif umrii koo barnoota irratti gubeen booddee of aarsaa ammuma dafee jiraadheen jireenyi kun wanta narraa barbaachistu guuteen haala gaariin maaf hin jiraadhu jedhee of gaafadheen barnoota adda kutuun maatiin kiyya otoo akkam na lolanii hojii oomisha garaa garaa irratti bobba'uun eegalee. Abbaan kiyyas qotee bulaa waan na ta'eef halkan ka'een horii yaaseen ganama yeroo namni hirriba isaatii ka'u lafa hedduu qoteen yeroon isa eegu baay'ee natti gammaduu eegalee yoo dhalchan dhiira akka keeti jechuun hojii kiyyatti illee na jajjabeessuu eegalee. Qonna irratti lafti bara kana maal akka baasu bara dhufummoo maal qotamuu akka qabu jallisiin bifa kamiin gara kamitti akka jallifamu sirriitti tokko lamaan akka nama baratee waan na barsiiseef yeroo yeroon firii gaarii argamsiisuun eegalee. Oomishuu qofaatiin otoo hin taane firii oomisha kiyyaa konkolaataa kireeffadheen hanga magaalaa Finfinneetti geesseellee gurguruu nan eegalee. Waggaa 3 yeroo hin guunne keessattis wanta yaade galmaan gaheen maatii koo waggaa hamma kana dhama'anillee boqochiisuu nan jalqabe. Haala kanaan dalagachaa maatii koo waliin otoo hin jiraadhu guyyaa tokko keessummummaadhaaf intalli tokko mana keenya ni bulti. Haalli dhufiinsa ishee maatii waliin walitti waan buuteefi hanga araaramanitti jedhanii maatiin koo mana keenya akka jiraattu eeyyamamaniifis anatti deebitee garuu wanta gara biraa na yaachisuu eegalte. Ofii isheetiin guyyaa 3 mana keenya erga bultee booda ati dhiira jabaa dhiira hojiidhaa bareedinni kee ajaa'ibaa humni kee mana diigaa siin baay'een jaalladheeraa jettee natti dubbatte. Umriidhaan xiqqoo na caalti. Waa'ee jaallaas kana dura ni beekti. Ani garuu ilma dhiiraa wanta akkanaa hin jalqabne waan hin ta'eef baay'een ishee sodaadha. Yeroo natti dubbattu waaquma natti fakkaatti. Hangafa kiyyallee waan taateef hin na gorsiti. Anis gorsa ishee nan dhagaha. Guyyaa guyyaadhaan sin jaalladhe yeroo naan jettu anis maalin godhaa jedhee yeroon deebisuu fi wanta ani siin jedhu tokko lamaan godhi malee atis na jaallachuu dandeessaa jettee naaf deebisti. Anis jaalala keessa seeneen wanta kana dura hin beekne safuu ta'e ishii irratti hin baree. Darbitee maatii bira jiraachuun bilisummaa wanta nuuf hin kennineef ati immoo maallaqa waan qabduuf magaala keessaa mana nuuf kireessiitii waliin jiraannaa jettee na gaafatti. Anis tole jedheen magaala keessaa mana kireeffannee waliin jiraachuu eegalle. Abbaan koo maali mucaa kiyyaa nan fuudha jettee mana kootii yoo baate ani nan sididaayii atoo nama jabaadhaa
jedheellee natti aaruusaa dubbate. Fedhiinsaa seera qabeessaan jaarsa ergeen guyyaa gaa'elaa godheen akka inni fuudhu ture. Haa ta'uutii garuu mucayyoon keessummummaatiif mana keenya dhuftee bulte kuni maatiin kiyya anaan waan lolaniitiif wanta akkanaa tole jedhanii na bareechuuf eeyyamamoo mitii jettee jireenya kanatti na galchite. Anis tole jedheen baadiyyaa fi magaalatti marmaaraa hojii kiyya jabeesseen hojjechuu itti fufe. Nan hojjedha malee wanta hojjedhe guutummaa guutuutti na harkaa kan fuudhu haadha manaa kiyya kanadha. Har'a hangam hojjette naan jettee lakkooftee na harkaa fuuti. Anis jireenyumti kana jedheen lakkaa'een itti kenna. Booddee irratti guyyaa tokko jireenya kana caalaatti fooyyessuu waan qabnuuf gara biyya ambaatti imaluun qabaa jettee na gaafatti. Anis lakkii kuni maal nutti hanqatee baatii sadiinoo lafa keenyarraa firii ni argannaa jedhee yeroon deebisuuni umrii keenya guutuu qotaama waan hafnu sitti fakkaataayii ijoollee yeroo godhannu wanta hedduutu nurraa eegamaa akka nuti jiraannetti ijoolleen keenya tole jedhanii nuuf hin jiraatanii. Kanaaf maallaqni guddaa wanta nu barbaachisuuf beenu ganama barii magaalaa Finfinnee deemnee paaspoortii naaf baasifnee galmoofnee dhufnaa jettee na gaafatti. Anis tole jedheen ishee waliin ganama barii ka'een deeme. Hoteela hin beekne nyaata jiru ajajjee nyaadhu naan jetti. Ani qarshii 15 qarshii 20 shiroo bitee nyaadhu bareen qarshii 500 kanfaliiru naan jedhan madaallimti kiiloo kooyyuu hir'isaa wanta jiru natti fakkaata. Waan argite bira gonkumaa hin darbu jetti. Kana bitiin ishee mataa na dhukkubsaa. Waanuman ishee jaalladhuuf wantan qabuun kan hin danda'u yoo ta'e hinuman godhaafi. Deemtee paaspoortiif galmooftee guyyaa 3 booda gara biyyaatti deebinee gallaa. Sanaan booddee naannoo turtii baatii 6 booda viizaan ishee waan hundumtuu xumuramee gara biyya ambaatti imala ishee taasiste. Guyyaa kanas deemeen ishee gaggeesse. Gara biyya ambaatti akkuma imalteen baatii 3 hanga guututti nagaan gaheeraa akkam taatee jettee na gaafattee hin beektu. Anis maal taate jedheen dhiphachaan ture. Bilbiluudhaaf lakkoofsa ishee hin qabu. Turtii baatii 3 booddee garuu har'a qofaa akkam bilbiladhu naaf eeyyamanii jettee natti dubbattee sagalee ishee na dhageessiste. Anis fayyaan nagaan ga'uu isheetti baay'ee gammadeen nagaa ta'uu koo sitti madheen nagaa natti dhaammattee bilbila walirraa cifanne. Ammallee baatii 3 dabartee deemtee baatii 6ffaa isheetti bilbila bitadheeraa. Kanaan booddee sagaleen mitii viidiyoodhaan iyyuu taphachuu ni dandeenya jettee misraachuu natti himte. Anis yaada isheen tarii maal taati jedheen dhiphachaa waantan tureef ofiis bilbila tachii bitadheen galgala viidiyoodhaanuu haasa'uu eegallee. Jaalalli waliif qabnus kan duraatii ol ta'ee waa'ee jireenya keenya borii waliin yaadaa dhiphachaa otoo jirru akka carraa ta'ee yeroo tokko hojii kiyyaaf jedheen qarshii 5,000 dhabee. Yeroo kanatti anis isheen ni jirti mitii jedheen maallaqa naaf ergii sababa kanaatiif qarshii 5,000 dhabeeraa jedhee yeroon gaafadhu lakkii ani maallaqa siif hin ergu liqeeffadhuutii hojjedhu kaffalii ati nama liqeeffatu mitii jettee naaf deebiste. Nadiduu isheetti keessi koo itti qabameera. Haa ta'uutii garuu jaalala guddaa ishee biraa waan hin qabuuf borii keenyaaf yaaddeetti jedheen hiriyoota koorraa liqeeffadheen dhimma sana bahadhee gara biyya ambaa akka deemtuuf isaa ta'u biyya yeroo jirtu wantoota isheen bitinaan jettuun maallaqni kiyya otoo lakkaa'amee 50,000 ol ta'a. Ani rakkadheen qarshii kana naaf ergi jennaan garuu gonkumaa siif hin ergu naan jettee bilbilli biyya ambaatii dhufu gaariidha jechaa dhagaheen maaloo naaf ergime jedhee yeroon gaafadhuuni kanas lakkii hin ta'u naan jettee anaan diddee obboloota isheef ergite. Yeroo kanallee homaa miti jedheen bira darbee turtii waggaa 2 wayii erga waliin turree booda haati manaan kiyya kuni anaan hin dheegiinii fuudhii jettee natti dubbatti. Anis maalin si balleessee maali dogongorri koo bakka kamittiin si rakkisee bilbila naaf ergi maallaqa naaf ergi isan jedhutu sitti ulfaate moo kanaan booddee akkana jedheen si hin gaafadhu jedheen
jedheen yeroon isheetti dubbadhu lakkii si jibbeetiin jira nama biraa jaalladheeraa amma kunoo heerumeen waliin hin jira jettee suuraa dhiirota waliin kaate naaf ergiti. Sana qofaallee otoo hin taane suurota sana keessa faranjiin keessa jira. Anis lakkii maaliif kana gootaa ijoollummaadhaan jaalala na jalqabsiisteettaa hanga dhumaatti na ficcisiisii si waliin bultii jaarradheen jiraachuun barbaadaa jedhee yeroon deebisuu fi ati gowwaadha moo dubartiin dhiira hammattee sitti argisiistee ammayyuu si waliin nan ta'a jettee kan gaafattu jettee naaf deebiste. Wanta kana deemeen hiriyoota kootti yeroon himu lamuu lammataa waa'ee ishee sammuu kee keessaa baasii ishiin nama otoo hin taane saree kaleessa bakka turte kan hin yaadanne harka ishee nyaata gurshee kan ciniintudha. Hojii kee malee isheetti dhimma hin godhatiin jechuun na jajjabeessanii. Anis tole jedheen naannoo baatii tokkoof otoon bilbiliin otoon barreessiin hin ture. Amma immoo as deebitee ati dubartii gara biraa fuutee jennaan lubbuu koon balleessaa si malee dhiirri hanga lubbuu isaatti na jaallatu hin jiru jettee keessa kiyya raafti. Anis yaada ishee dhagaheen akka jaalala kiyya duraatti yeroon deebi'u amma immoo amala ishee duraatti deebitee dhiira wajjin suura kaatee naaf ergiti. Ammas deemeen hiriyoota kootti yeroon bu'u gorsuma kana dura na gorsan na gorsu. Ishee dhiiseen hojii kiyya qofaarratti xiyyeeffadheen yeroon jiraadhu ammas deebitee na jeeqxi. Wantan baay'ee jaalladhuuf jecha ishee tokkoon wanta murteessarraa duubatti hin deebi'a. Yoo ati fuudhuu mitii jaalallee mallee qabatteetta jechaan dhagahe yeroo man dhagahetti lubbuu koon balleessanaan jetti. Anaan yaanni ishees gochaan ishees na dhibbisee kunoo gidduu galeen raafamaan jira. Takkaan an heeruma jetti takka ammoo heerumeera naan jetti. Yeroon tole jedheen garaa kutadheen irraa deebi'u kunoo of ajjeesuuf qoricha qopheeffadheeraa jettee viidiyoo waraabdee naaf ergiti. Yaa obboloota koo waan hin godhun dhabee haati manaan kiyya gara feetetti na raasti. Mee kana godhi jedhaatii yaada keessan naaf ergaa. Dadhabeen yaada kiyya isin bira fidadhee. Ana obboleessa keessan SDM Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleessi keenya nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 maal gochuu akka qabu maal akka murteeffatu dubartii isa raaftu kanaatiif murtee maalii akka kaawwatu yaada keessan komentii jalatti qoodaa. Qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka na jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalala fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabadhee waan dhiyaattuuf sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 kallachaan naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isinii waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.